qabdan warra galmeedhaan waraqaa adiidhaan galu ganaa warmallee kontiraatii tiraatanii waraqata iqaama farkaa qabantu tikeetti kutataniiti gara biyya biraa seenan biyya biraarraa gara biyya seenuu Koin bososne gaaddisa koo jabaa mana keetti maleen wal'aaname jabaa oduu gammachiisaa nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa isiniif habaayatu akkam jirtu bolonni kiyyaa nagaa keessanii an nagaadha galata rabbii egaa guyyaarraa kan ammoo oduu gammachiisaa maal fiddee dhuftee na jechuu dandeessu dursa garuu dhiifama seerraa baduu koofsinii jechuu jaalladha egaa Beeruut maal keessa akka jirtu fi akkamitti akka jirtu hundumti keessanuu kan beektanidha jechuudha har'a garuu oduu gammachiisaa ni qabadhee isiniif fidee dhufee obboloonni keenya namni 51 gara biyyaatti deebi'uu danda'aniiru jechuudha innis egaa akkuma hundumti keessan hubattanii xiyyaarri balalii biyya kanaa qabee gara Itoophiyaa garasitti kan jiru dhaabbateetu jira jechuudha innis immoo sababa lolaatiin jechuudha rakkinni Beeruut keessaa guyyaadha gara guyyaatti dabalaati kan jiru malee qabbanaa kan jirudha miti jechuudha wantichi abiddaan ka'e waan ta'eef abiddi salphaatti dafeen dhaamu jechuudha egaa obboloonni keenya namni 51 akkamitti deebi'anii jechuudha fi gaaffii isin geettumuu danda'a isiniif ibsa innis kallattii kutatanii miti jechuudha kiin tikeetti kallattii argatanii osoo hin taane biyya kanarraa gara Duubaay seenanii Duubaay irraa gara biyyaa akkasumallee kallattii kamiin galuu kan biraa kan danda'amu gara Saawudii seense Saawudii irraa gara biyyaa akkasumallee gara biyya biraatti safartee kaate gara biyyaa malee kallattiin hin jiru jechuudha egaa warroonni galan kunis immoo warroota galmaan osoo hin taane sarartuu wanti isin adda baasuu qabdan warra galmeedhaan waraqaa adiidhaan galu ganaa warra alabadee bakka irra jiru osoo hin taane warri galan kun warra waraqaa farkaa qaban warra waraqaa dhuunfaa fi akkasumallee kontiraatii tiraatanii waraqata iqaama farkaa qabantu tikeetti kutataniiti gara biyya biraa seenan biyya biraarraa gara biyya seenuu danda'aniiru namoonni 51 jechuudha simannaanis immoo taasifameef jira jechuudha akkuma isin suuraa irraa argitan jechuudha kanaaf akkuma isin suuraa irraa argitan kana gara biyya deebuu danda'aniiru akkasuma namoonni waraqaa farkaa qabdan ammallee galuudhaa fi carraan banamee jira jechuudha immoo carraa qabdu jechuudha warroonni galmooftan immoo otoo achi piroosesiin hojjetamaa jira otoo piroosesiin numi tasaffaruu hin danda'amu jechuudha akkuma gara biyya kana dhufuudhaa fi piroosesii baay'ee barbaadu asii galuuf illee piroosesii barbaada jechuudha maaliif ree kan nuti yaabbanii deemnu makiina abbaa keenyaa miti waan ta'eef sisteema qaba hundi isaa jechuudha isaniif immoo obsa eeggadha lafa jirtanitti immoo wal iyyaafadha isin jechuu jaalladha egaa lola kee kan ammoo nurraa haa qabbaneessu malee wanta jennu kan biraa hin qabnuti gara biyya keenyaatti galla biyya kanaaf immoo hedduu gaddaani akka ofii kiyyatti maal biyyi kun biyyatti hundi keenya jennetti jijjiiramnedha waan ta'eef jechuudha kanaaf obboloota keenya 51 gara biyyaatti deebi'aniif gammachuu guddaatu natti dhaga'ama isinillee gammadaa carraan kun illee isiniin ni argata qophaatiin jechuu barbaada egaa hojiinillee dhibeeti jira jechuudha biyya kana keessatti rakkoo gurguddaan ba'aati jira namoonni illee kumaatamaan lakkaan buqqaati jiru akkasumallee ijoollee mana madaabatti gatanii ofiisaanii gara biyya biraatti deemaa ofiisaanii manatti dhiisanii ba'aati kan jiran jira jechuudha kanaafuu nuti immoo qixa jirruuti walii yaafachuu wal barbaadu nurra jira kanaaf wal jajjabeessaa isin jechuu barbaada oduu gammachiisaa kan ammoo hedduu gammadeeti jira rakkoowwan Beeruut keessa ta'eef immoo namoonni gammaatti hin galmoofne lakkoofsonni 8 moo 6 akkas kennamanii keessa lakkoofsa duwwaadha warri kaan immoo dhimma dhuunfaa fi itti oolla jedhanii isaanis maxxansanii jiru kanas hin dagatina warroonni galmooftan galmee keessan cheek godhadhaati qophaati eeggadha guyyaa isaan jedhanitti as keessa akka baataniif isin jechuu jaalladha egaa akkuma beekamu wanti isin beekuu qabdan tokkommoo jechuudha informationiiwwan sobaarraa of eeggachuu qabdu sababiin isaa information soba baay'een isaa waan biyya keenya keessa jiruu fi waan miidiyaa irra jiru waan biyya jiru baay'ee hundi isaa wal adda jechuudha maaliif nu warri qaamaan argu warri keessa jiru osoo arginu warri kaan garuu waan biraati kanaasaa wantoonni miidiyaa irra guutummaan isaanii soba jechuudha baay'een isaa jechuudha harki caala harka 100 keessa harki 99 soba jechuudha waan tikeetti 300 galee 700 galee 700 galee dhageera jechuudha 700 400 1,000 maal jedhan sun guutummaatti wanti ammaatti baasin dubbate tokko iyyuu hin jiru jechuudha akkasumas immoo akka Itoophiyaa Airlines irra jirutti fi akkitti namni lafa haasa'u baay'ee isa wal arga jechuudha tarii namoonni karaa biiroowwan garaagaraatiin cituu danda'a waan ta'eef karaa siniitiin dogoggortanii tarii birrii baay'ee nyaatamuu dandeessu jechuudha kanaafuu isarratti immoo of eeggannoo gochuuti qabdu jechuudha akkasumas immoo information ilaaltanii yaadota garaagaraa maddisiisuudhaan waan biraa keessa akka hin galle of eeggachuuti qabdu yeroodhaan immoo qophooftaniitu yeroodhaan gara maatii keessaniitti akka galtan jechuudha keessattuu naannoo
lolli kun baay'atee jiru jechuudha. Lolli kun iddoo hedduu hin jiru. Hundumti keessanuu kan beektan. Baay'een garuu akka waan beerutu guutummaan isaa rukutamaa jiruttidha kan odeeffamaa jiru jechuudha. Sun garuu soba jechuudha. Fakkeenyaaf anamma iddoo ani jiru kanatti guyyaa tokko sagalee dhukaasaas ta'e sagalee jedhamaa jiru kana guutummaan isaa ani ganamuu warri baakeen argarraa kanafe wantan beeku wantan ija kootiin arge wanti gurri koo dhagee tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Sababiin isaa iddoo ani jiru nagaadha waan ta'eef jechuudha. Akkasumas immoo ijoollee iddoo nagaa jiru garuu information miidiyaa rafoonii asifachi ijoollee baay'ee raasuu keessa galchu jechuudha. Keessattuu naannoo ijoollolli kun jiru lolli kun daangaa qaba jechuudha. Daangas darbee deemuu danda'a wanti beekamu tokko hin jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu lafa naannoo daangaa sana jirtan keessattuu ijoolleen jechuudha. Dammaqxanii itti qophaa'uu qabdu jechuudha. Lubbuu keessa wanti caala hin jiru. Yoo bor lubbuutiin jiraattan qarshii hedduu argachuu dandeessu. Abbaa qabeenyaa, abbaa kaampaanii, haadha kaampaanii ta'uu dandeessu. Garuu lubbuu keessan deebisanii argachuu dandeessan. Kaaratti immoo ijoollee hedduun reef dhufnee warroonni jedhan jiru. Tokko maal jetti gruppiitu jira ture. Ani hojjetachuun barbaada galuun barbaadu jetti. Garuu iddoo naannoo ni jiru dhaamaati jira jetti. Waa lama jaallachuu hojii fi lubbuu fi jaallachuu hin danda'amu gaa. Kanaafuu furmaanni jiru gara biyyaatti galtee gara biyya biraa deemtee hojii barbaadde hojjettee jiraachuuti kan dandeessu garuu asitti hojii galuun barbaadu wantoota jedhamu jira jechuudha. Wanti kun lubbuu keessatti deema jechuudha. Takkaatti gubattee baddaa kalas wanti biraa hin jiru jechuudha. Kanarratti of eeggannoo godhaa isin jechuu barbaada. Nagaatti na tura.